ummata ati osoo masgida keessa jirtu hatta hayyaatu eega fixatte booda ati muslimaa siin jiru ummata mushrika isaan maallaqaan isin gargaaran isin sagalee akkamitti ta'uu dadhabdaniif isaan maallaqaan isin gargaara maallaqa rakkoo waliin caaltu ummannichi keessa jiru sunis akkuma nama Itoophiyaatti hidhaa jiru namni Itoophiyaa hidhaa jiru nu biyya isaatti hidhaa jiru amma ta'u sun ni fanne osoo kara biraan deemne ajandaa torbaan tokko taatus baay'ee takka taatus ajandaa ummata kanaa hanga furmaata argatutti ajandaa ummata kanaa godhuu qabdanii jechuudha kun dirqama sababni isaa miidiyaan kiyyaa jeeti kaameeraa isinitti waraabaa jirtan ummataan biti. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kan isin daawwachaa jirtan waa'ee Noora Tuubiidha. Saniifuu warreen chaanaala kanaaf haaraa taatan bakka diimtuu kana tuqaatii maatii ta'a. Akkasumatti warreen duraan maatii taatanii jirtan baga jiraatan baga jiraanne laayik godhaa laayik heddummeessaa viidiyoon kun akka nama hedduu bira dhaqu. Saniifuu laayik godhaa isin jaa akkasumatti illee yaada keessan koomentii jalannoo kanna akkasumatti illee viidiyoon kun yoo isinitti tole hiriyoota keessaniif sheer walii godhaa. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya arraantana wanni nuti raasa'uu dhufe rakkina ummata keenya yookaan ammoo lammii teenya tan mana hidhaa Suudii keessatti rakkachaa jirtu sanirraa haasa'uu dhufne. Saniifuu sababni waan kanaa maali wajji ilaallaa hanga viidiyoo kana gama xumuraatti nu faana tura. Akkasumatti kan biraa mootummaan Itoophiyaatii fi mootummaan biyya biraa yookaan ammoo mootummaan ollaa keenya Somaaliyaa ta'u Keeniyaa ta'u kanneen kana fakkaatan lammii isaatiif hangam takka kabajaa qaban wajji ilaallaan isin jaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya duraan dursee wanni ummata Itoophiyaa tuffachiisee akka ummanni Itoophiyaa bikkayyuutti rakkatu kan godhe mootummaa biyya isaan keessa jiraatanii osoo hin taane mootummaa biyya isaaniiti mootummaa Itoophiyaa kan mootummaa ni qabna jaanii eeggatanii jechuudha. Sababni isaa maali? Hoolaan abbaa gaarii qabu duma ara kaayee rafaa itti Oromoon. Kana jechuun kiyya yoonii fi abbaa gaarii kan qabaatu taate bikka feete deemteeti taphatta bikka feete deemteeti bulta bikka feete deemteeti jiraachaa jechuudha. Sababni isaa gaafa rakkoon sirra ga'ee kan siif dubbatu abbaa kee waan ta'eef jecha. Saniifuu wanni Suudii keessattis tuffachiisee dhalaan dafaramuu dhalaan gudeedamuu dhalaan waamee godhuun kan godhe eenyu mootummaa isaati jechuudha mootummaa Itoophiyaati. Kana kan siin jedhu ragaa wajjin si agarsiisa hanga viidiyoo kana gama xumuraatti nafaana turaan afeeraa kiyya. Fakkeenyaaf gaafa nuti Somaalilaand keessa turre waggaa 5 yookaan ammoo waggaa 6 fi 7 akka har'a ummanni Oromoodhaa Somaaliidhaan tuffatamee akka Somaaleen tuffattee sammuu isaanii gabroomsitee jecha hin taane kan akka jaaniin kan godhe mootummaa Itoophiyaa ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf baay'ata baasee waciirra baasee kan godhe uummata TPLF arraantana isaanis carraan isaanii boodarra maal ta'e waan kana ta'e. Haa ta'u garuu eega jijjiiramni dhufee uummanni Oromoo gammadee jijjiiramni eega dhufee booda Somaaleelleen Oromoo kabajuu eegaltee jechuudha. Kan lammadaa yoonii fi mootummaan biyya takkaasiif hin dubbanne mootummaan biyya biraa wanni inni sii godhu hin jiru jechuudha. Sababni isaa namni mana keessaa tuffatame ollaadhaan tuffatamuun isaa hin oolu waan ta'eef jecha. Yoonii fi mana kee keessaa kan tuffatamtu taate ollaan kee si tuffachuu hin dhiisu jechuudha. Sababni isaa kabajaa fi ulfinni eessarraa eegala mana keessarraa eegala. Saniifuu mana keessaa yoonii fi kan si tuffatan taate ollaan keetis si tuffachuun isaa waan hin ooleef jecha duraan dursee kabajaa mana keessa waan taateef jecha. Haa ta'u garuu uummanni Oromoodhaa Suud Arabiyaa jiru amata lama guutuu mootummaa Itoophiyaa kana waywaachaa jira jechuudha. Nu galchaa. Saniifuu kan ummata kana galchuu Suudii osoo hin taane mootummaa Itoophiyaatu hariiroo wajjin uume ummata kana galcha. Ammallee irra deebi'eetiin isin jaa mootummaa kana ummata kana galchuun irratti dirqama jechuudha. Sababni isaa lammii isaa waan ta'eef jecha waan lammii tiyyaaf hin dalaga jee dhaadattee
bika parkingi marre warshaa adda addaa tolchedeeti oliif gadi deeme footoo kaa jechuudha. Warshaa kana kan tolchituuf ummata kana malee waan biraatiin miti waan biraatiif miti jechuudha. Ummata kanaaf tolchita malee waan biraatiif hin tolchitu. Kan lammataa warshaa kana akka tolchituuf kana kan si gargaare yookaan kan ammoo akka galiin seentu kan godhe ummatuma biyya alaa jiru malee ummata biraatiif miti. Sababni isaa gizee maallaqa dalagatan baankitti ergan. Baankiin gizee baankitti ergan booda baankiin diasporaaf faayidaa guddaa qabdi jechuudha. Haa ta'u mootummaan Afrikaa keessaa ummata isaa tuffatu mootummaa Itoophiyaati. Akkamitti jechuun kiyya? Akkamitti jechuun keessan hin oolu? Akkamitti jechuun keessan hin oolu? Fakkeenyaaf bara 1990 keessa footoo kana akkuma argaa jirtanitti TPLFitu makiinaadhaan lafarra nama argise. Barana ammoo bara Oromoo bulchu jechaa jirru haadaan qabanii shanee daawun jechaa shanee himuutu jechaa haadaan lafarra argisaa jiran jechuudha. Footoo tana lameen wal bira laala. Kan lammadaadha ammaasi kan lammadaa mootummaan Somaaleedhaa dhiyoo tanaaf barmaachoon amal lama ittiin idaadhaa filannoo amal lama booda geessinaa aangoo amal lama itti daanna jaaniti ummanni Somaaleedhaa hiriira bee wanni akkanaan taatu aangoo itti daachuun hin jirtu seera keenya keessa. Sanifu waggaa shanannan kee hunkaan ammoo waggaa afrannan kee eegee fixatte booda filannoo gaggeessi yoo moomte nagaan kanni deemii jaaniti hiriiratti baane jechuudha. Eegee hiriiratti baan booda poolisoonni cinaan tokko paartii mormitoo wajjin dhaabbata. Poolisni cinaan tokko nageenya biyyattiiti eegaa jechuudha. Eega wanni sun taate guyyaa lamaaf eega hiriirri deeme booda farmaachoon as beeti dubbate maal jee filannoonni gaggeeffamti amal lameenaniin ani itti daadhus tasuma hin jirtudha jechuudha. Okay, kan lammadaas deebina ammaasi. Somaalilaandi biyya amata 27 jirtu ama 30 geessu. Somaalilaandi ollaa keenya ichi keessatti filannoo meeqa gaggeeffame? Amata meeqa? Ama 30 keessatti filannoo yeroo 5tu gaggeeffame jechuudha. Filannoo yeroo 6 amma hojii hadhiyoo tana gaggeeffamu deemu hojii filannoo yeroo 6tu gaggeeffame. Filannoo yeroo 6 nan kana paartii adda addaatu irra hore jechuudha. Paartii kulmiyyee kore Uhudii kore kanneen kana fakkaatan paartii adda addaati. Pirezidaantiinis ni jijjiirame yookaan kan ammoo bulchaan biyyaa yeroo 5 jijjiirame jechuudha. Caarriyaalee Mahmad Siraayo amma Musa Bihi fi kanneen kana fakkaatuun qaba jechuudha. Caarriyaalee waggaa 8 bulchee sababni isaa rakkoo waan jirtu jecha itti daate jechuudha. Saniifuu biyya ama 30 kana keessatti ama 30 jirtu kana keessatti namni 4 bulchee jechuudha. Somaalilaand keessatti Itoophiyaa keessatti nama tokko bulchaa ture. Amata 30 guutuu ama 30 guutuu nama tokko bulchaa ture yookaan kana paartii takka bulchaa ture. Ummata tuffataa jechuun maal jechuudha? Ummata gabbu'ee dubbisuu osoo hin taane paartii ummataaf dubbattus ni tuffataa jechuudha. Akkasumatti ummata illee tuffatee ollaa isaatti ummata jiran kabajaa ittiin godhu jechuudha. Yoon fi ollaa isaa ummata jiran kabajaa itti godhee gizee ummanni tokko dubba rakkate kan dubbatu taate namni ati keessa jiraatullee si kabajaa jechuudha. Kan biraa magaalaa Yaman keessatti ummata Oromoo dila gubatisan Abiy Ahmed fi akkasumatti illee warreen Itoophiyaa bulchaa jiru barreeffama tokko Rabbi rahmata isin haa godhu jannataan Rabbi haa qananiisu ijoollee san warra isaanii sabrii fi imaana haa kennu jee kan Al Jazeera fi CNN BBC kun hundinuu irraa dubbatte balaasan Abiy Ahmed dubbateen beeku. Inni deemeeti paarkii keessatti footoo ka'uu ture. Saniifuu yoon fi mootummaan ati qabdu mootummaa illee jechuun dandooni mootummaan siin bulchaa jiru siif hin dubbanne eenyu bulchu jiran kana dibdu kana bar muqaa fi biqiltuu fi moo fooqii bulchu jiran yoon fi ummataaf hin dubbanne saniif ummataaf dubbachuun dirqama jechuudha. Kan lammadaa waan biraatiin isiniif fida. Dhiyoo tana Tigraay fi mootummaa ammaa tana biyya bulchu jiru PP bilisignaa hojii yaa'iin taatee turte garuu waraanni Somaaleedhaa ijoolleen fuudhamteeti leenjii kan godhamtu kan godhan Eertiraa keessatti. Egaa Eertiraa keessatti leenjii godhan booda ijoolleen sun hin deebine. Ijoolleen maal jaani
maallaqa nuu kafaltan malee biyya kana keessaan baatanii jaanitii ijoollee Somaaleedha nama 400 moo yookaan kaan ammoo nama 500 qabanii Eertiraa keessatti hiraarsaa jiran jechuudha. Saniifuu uummanni Somaaleedha warreen ijoolleen isaa duraa itti jirtu sun hiriira magaalaa Maqdishoo magaalaa guddittii Somaaliyaa keessatti hiriira ba'anii farmaachoon afaan pilaasteraan afaan cufanii footoo isaa maxxansanii hiriira ba'anii jechuudha. Namni rasaasa itti dheen jiru, namni isaan san doorsise hin jiru, namni isaan san gudeedee hoggaa nama maneedhaa dhaqeen jiru. Hiriira ba'an nagayaan gaafii gaafatan gaafii saniif ammoo deebii isaa argatan jechuudha. Deebii isaa eenyutu kanneef dubbataa Somaaliyaadha. Dubbataa Somaaliyaadha. Hogguma san gabbee TV'f deebii isaa kanne jechuudha. Kana jechuun kabajaa uummata keetiif qabaachuudha jechuudha. Kabajaa uummata keetiif qabaachuu. Yooni fi uummata keetiif kabajaa kan hin qabaanne taate eenyu bulchaa jirta? Eenyu na filadhaa jechaa jirta? Bar haati isaa tasi filattu san milchaan isaa maneedhaa suudii keessaa rakkachuu jira. Eenyu si filata? Abbaan isaa kana filadhu jettee magaalaa keessa deemtee tishartii maxxansitee hirtu sun ilmoon isaa Suudii Arabiyaa keessaa rakkachaa jira. Namni dhalaa garaa qabdu fa'a dubartii garaa qabdu fa'atu ichi keessa rakkachaa jira. Yoo uummata kana furmaata ittiin goone yoo uummata kana furmaata hin goone eenyu si filata? Saniifuu yoo nufi biyyaan bulchu taate duraan dursa wanni ati godhuu qabdu maali? Uummata eeggachuudha. Waraana osoo hin taane uummataatu si paawara qaba jechuudha. Yoo nufi nama waa dhaga'u yookaan kaan ammoo akka wallaalummaa kan jette isin himna yoo namarraa fudhatan silaa mootummaa Itoophiyaa iftuula hawaasarraa dubbii fudhatu anaa beeka jaa. Saniifuu fakkeenyaaf yoo nuyi kan fudhatan taate mootummaa Turkiidhaa bara 2016 keessa waraanni marseenii fonqolcha mootummaa irra godhuu kee eenyu baraare hawaasa isaati uummata isaati hiriira ba'ee fi uummata san hunda waraana san hunda dura ciciisee taankii dura ciciisee kan hiriira ba'eef mootummaa waraanaa osoo hin taane uummata waraana irra jabaate jechuudha. Saniifuu paawara kan qabu ummata jechuudha. Saniifuu mee BBC'n waan gabaaste ijoollee Eertiraa keessatti hiriira sababa hiriira itti baasan wajjaa daawwannu. caawa muqdisho ayaan ku bilaabayaa warar iska soo horjeeda ayaa ka soo baxaya xaaladda iyo halka ay ku dambeeyeen dhalinyaro la sheegay in tababar ciidan dawladda Soomaaliya ugu qaaday dalka Eritrea. Barnaamij maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waalidiinta dhalinyaradaasi waxay ku sheegeen in aanay war iyo wacaaltoona ka haynin carruurtoodaasi halka ku dambeeyeen ilaa maalintii loo sheegay in tababar dibadda ah loo qaadayo. waxaana waalidiintu ka muujiyeen walaac badqabkooda geeri iyo nolol. waalidiinta ayaa ka dalbaday dawladda Soomaaliya oo ugu sareeyo madaxweyne Farmaajo inay jawaab ka bixiyaan halka carruurtoodu ay ku dambeysay. qaar ka mid ah waalidiintaasi oo Muqdisho jooga ayaa maanta warbaahinta la hadlay. هل سنيدنا يوم قيد أما مرة يرسل هلا هاي حرنا كجري وليق هذا هذا ما تضرب قلي كل كيلومتر ما جبت عليق هذا هذا وحنا قصنا عندنا المؤمن دولة وحنا عطينا شرع يرى قاضي ما تروي نشوف إلى شرع سيقاد بكل وهي أنت واجد علي ده جامع عبد الله يقول وحقيقة مقام محمد جامع والسعود عربي فضلي وسيلة يومي هنوسو كوريي وحجرا إيرترا وحقيقة قاضي ماما خديجة ماشي هذا المقاضي فهد ياسين قري فهد ياسين الفرماجو وحالي هاي عرورتين النوسو عليا وإذا مقال يوسف قران عبدي يوسف قران عبدي وعسدني توجر لا ينقص كريه ويدي سنة هاي وحنك دولة الصومالية يوم الإسلام وحنك عصريا بالكيدين لا يكانوا أنا هو أنجرنا ولكن يا حنون آية ويلكي أحمد محمود الأولى وهو مقاين هاي سنة هي شنبلون هذا مرة ولا صار لي يبعثوا الشيء هاي يبعثوا الشيء هاي هذا وحي لعبت كما هرلك هوي cabashada waalidiintan ka soo yeedhaysa ayaa ku soo beegantay iyadoo oo si hordhac ah u soo baxay warbixin uu qaybsanaha xuquuqda aadanaha qaramada midoobay u gudbiyay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay kaas oo ku yiri marka laga soo tagay wararka sheegaya kulug lahaanshaha ciidamada Eritrea dagaalka Tigreega ergeyga gaarka ah wuxuu sidoo kale helay macluumaad iyo warbixino sheegaya aqray in ciidankaasi tababar loo geeyay Eritrea isla markaasina uu ay dib ugu soo laaban doonaan dalka dhawaan waxaana uu wasiir Dube لكن ما تشرت عيدا صوماليات
وكذا قال لما إثيوبيا عيدا الصوماليات وقف صديق تكرين متشرو عيدا الصوماليات وأكسوم دول فرديانة متشرو برد ويدو بهيد مركي ليسكو هيستحيب تلي إلا لها عيدا مدى إثيوبيا حيب تلي ده مريا ما أنت وحان دفرنا إن عيدا مدى الصومالي يعني تكرين خبصا سنيفو أمني بوليسين يوم كان مو همني Somalia da kan Tigray weerar hinjiru je ogumasan asbe TV da yakun kana mo gaazexay sof sagale khanechu khanechu male ummata isa khabajo yechu biye Ethiopia kan kaysati yorib iyiti kharara figa olte sagale khena misida gonju micha university ra ebifame isa ebifame warakar ragafro chudemu justice for a chalu free Jawar Muhammad je sani hidani hangarra bikka hojjisan hin beekamu jechuudha. Kana jechuun mirga kee gaafachuu jirta bar. Maal dubbiin artistii Haacaaluu Hundeessaa haa ifa baatu Jawaar Muhammad ammoo nagaan haa ba'uu je maal waajee Abiyyi Ahmad aduu hin jenne Shimallis Abdiisaa aduu hin jenne waa takka hin jenne justice for Haacaaluu firii Jawaar Muhammad maal maaliif akkana itti gattiisee gaafattee bar Jawaar Muhammad akkana kalaata qaba Haacaaluu Hundeessaa akkanatti ajjeefame ichi boodonaa irratti dalagu jiru kana jechuun danda'uu qabdan ummata yoo bulchineettan yoo fi mirga kiyya akkaan fadhatti kan hin dubbadhu ta'e maneedhaa kan hin seenu ta'e biyya kiyya sanarra kan hin kabajaa itti qabu biyya namaa keessatti jechuudha garuu biyya namaa san keessatti yoo kabajaan irraa fuudhu eenyu isin fakkeenyaaf mootummaadhaaf hin jettanii mootummaa Itoophiyaatiif hin jettanii yoo fi mootummaan qabu jee silaa ummanni kun na kabaja ummanni biyyaan an keessa jiru kun garuu mootummaan hin qabattiin beeka mootummaan kiyyoo kanaa hin kabanye jechuudha saniifuu sila arraan tana bikkitii ammaan tana hiriiratti ba'an kun Itoophiyaa taate rasaasa meeqaa deeme jechuudha akka viidiyoo kanarratti argaa jirtan poolisoonni isaanii eegu jira nagaan hiriira baatan nagaan mana isaanii galan deebisee argatan ijoolleen isaanii hanga mana isaanii deebitutti jalaan dafan jechuudha Somaaleen dimokiraasii jechuun isa kana garuu Itoophiyaa maal jettiin beektaa Somaaleen Somaaleen maal jettiin beektaa biyya lola qabdu biyya rakkattu biyya beeloytu jaa Somaaleen beeloytu biti kan beelaan tokkoffaadha jiruu fi kan ammaasii lammii isaa tuffachuudhaan lammii isaatiif kabajaan qabne kan tokkoffaadha jiru Itoophiyaa mootummaan Itoophiyaa lammii isaan kabaju ulfinan kennuufi kabajaa kan kennuuf ammaasii namni beelaan amata keessaa guutuu akka jijjiirratu lammii Itoophiyaati Somaaleen baadiyyaa fedhe jiraatu guyyaarraa gusati nyaata Itoophiyaa keessatti ammoo guyyaarraa guutuu akka nyaata argachuun ni ulfaata jechuudha saniifuu guyyaarraa gusati nyaachuudhaaf furmaanni isaa maali lammii kee yoonii fi kabajje lammii keeti yoonii fi ulfina kaniti biyyummaa isaatti yoonii fi amani kun biyya kiyya jee yoonii fi kan fudhatu taate biyya san keessa taa'ee dalagee dhahaa yoonii fi cabsee ichi dalagataa jechuudha yoonii fi ati san kabanyoo ilmoo ta'e taate dhalte yoonii fi kabanye yoo lolaa olteen yoo tumaa olte maal ta'a carraan isaa maali karaarra galee ichi booda hammaala ta'ee jiraachuu kana yakun kan hattu ta'a yakun kan hammaala ta'a yoo rifeetin kabaj yoo ati kabajjee immoo barnoota sirnaanneettee barnoota hara barnoota ooftee gorsitee ilaa fi ilaameedhaan itti dubbatte ilmi kee maal ta'a yoo nufi rakkataa taatallee abbaa hiyyeesse yoo nufi taatallee si jala jira ateetii dirqama barnoota isaa baratee booda akka jireenya isaa jijjiirratu yaada jechuudha saniifuu kan ummata biyyarraa oofaa jiru eenyu mootummaa kan gizee isaan hidhaman irraan dubbanne mootummaa kan mirga kee yoo nufi dubbattee si hidhuu mootummaa kabajaa hin qabuuf jechuudha mootummaan Itoophiyaadhaa ummataaf yoo nufi kabajaa ummataaf qabaattan ummata suudii keessaa rakkachaa jiru san galchaa ummata biyya kana keessa gubate maaliif hin dubbatina sababni maali ummata keessanii miti hawaasa keessanii miti kan akkasi gubatee akka qaraate silaa namni tokko nama fakkeenyaaf suudii kana keessatti sababni waan kana keef maaliif sababni namni aan irraa boof jaani nama suudii tokko du'e jechuudha poolisa anyo hojjesan lammii masrii tokkotu ajjeese sababa saniini rakkoon dillitu nu uumte kabajaalaa nama tokkoof jecha nama kuma ajjeesaa jechuudha arabni nama tokkoof jecha nama kuma saniifuu ulfina nama isaatiif qabu jechuudha nama tokko nama Afrikaa miliyoona gaaf nama Arabaa sababni isaa mootummaan Afrikaadhaa kaa
garaa isaatiif suufa uffatee deemu malee wallahi isiniin jaami suufa uffattanii akka itti deemtan akka nyaata bareedaa itti nyaatan san na ajaa'ibsan osoo lammiin keessan akkasii rakkachaa jirtu saniifuu kanaan isiniin jaa kan lammadaa maasii warri diiyaaspooraa irra jirtan namni dura mana yommuu tolchu bikka mana itti tolchu barbaada bikka mana itti tolchu iddoo mana itti tolchu eega mana itti tolche dura osoo mana tolchin dura diizaayina mana san itti tolchu barbaada ichi booda lafa qota bu'uura lafa kaa jalallaa olee gara eega jararraa olee gara booda darajaa kudhanaa taatu gamoo takkaa taatu viillaa taatu eega san tolche booda mana fincaaniitiif kana mana riibaatiif kana meeshaa keessa fidanii keessa galan durri eessarraa eegala nama suudii keessa rakkachuu jirtu kanaaf sagalee ta'udha durri kan mootummaa kanallee itti kuffisuu dandeessan nama biyya namaa keessa jiru rakkate kana sagalee ta'uufi mootummaa Itoophiyaa akkanatti amma meeqa kunoo suudii keessatti hidhee kana joo akkanumatti gabbaataniituma tarsiimoo malee firii Jawaar Mohaammed filii maaliif firii Jawaar Mohaammed jettan jechaan jiru bikka rakkinni jiru san viidiyoo san ummata agarsiisuu qabdan ummata addunyaa mootummaan Itoophiyaa akkana ummata galchuu didee akkana ragaa hojjetti gabbaasuu qabdan saniifuu miidiyaan Oromoodhaa gurguddaanis ummata rakkina ummata kanarraa dubbachuun dirqama ta'a jechuudha saniifuu ummatuma kanaatu gaafa ala jiran isin gargaaraa ture miidiyaan isin harkaa qabdanii isin control godhaa jirtan kun miidiyaa ummataati baay'inni yoo nufi ummata biraa isin biratti hin dhufne miidiyaan kun guyyaa tokko cufamaa jechuudha saniifuu miidiyaa ummataati miidiyaa kanaaf ummata kanaaf sagalee ta'uun isirratti dirqama zaadii damee afur hifachuun qabdan ammatti afaan ingiliffaatiinis afaan arabaatiinis afaan ingiliffaatiinis afaan arabaatiinis ammatti sababni dirqamaa isirra kaa'ame jechuudha qarshii isaaniitu ichi keessa waan jiru waan ta'eef miidiyaan kun kiyya jeeti isin bira dhaabbachaa ture saniifuu ammatti osoo hin ifanne osoo kara biraan deemne ajandaa torbaan tokko taatus baay'ee takka taatus ajandaa ummata kanaa hanga furmaata argatutti ajandaa ummata kanaa godhuu qabdanii jechuudha kun dirqama sababni isaa miidiyaan kun kiyyaa jeeti kaameeraa isin itti waraabaa jirtan ummataaf biti istiidiyoo isin tolchitan kana ummataaf biti laappitoo dura keessan kana ummataaf biti jechuudha waa hunda laayitii fi waa hunda wanta gootan kana ummata kanaaf biti ummata hidhaa jiru kana saniifuu sagalee ta'uun isin irratti dirqama sagalee ta'uufin isaan maallaqaan isin gargaaran isin sagalee akkamitti ta'uu dadhabdaniif isaan maallaqaan isin gargaaran maallaqa isin ammoo sagalee haasawaan akkamitti dadhabdaniif warri biyya alaa jiru akkamitti hiriira ba'uu dadhabdaniif ummata kanaaf waan biraatiif nu baatanii saniifuu rakkoo waliin caaltu ummannichi keessa jiru sunis akkuma nama Itoophiyaatti hidhaa jiru namni Itoophiyaa hidhaa jiru nu biyya isaatti hidhaa jiru nama afaan beeku hojii hojjaasu arabni jechuun ummataa biti ummata zaalima araba jechuun ummataa biti ana biratti araba jechuun na bira kabajaan qaban kobeetiyyaatu irra caalaa jechuudha ummata namummatti naman ummata ati osoo masgida keessa jirtu hatta hayyaatu eega fixatte booda ati muslimaa siin jiru ummata mushrika ummata kaafira yoonu fi jaan araba jechuudha osoo ati masgida keessa jirtu attayyaattu eega fixattee assalaamu alaykum jechuu deemtu ati muslimaa isin jaan yoo musliman ta'e maaliif akkasan dhufte saniifuu waa'ee arabaa insha Allahu ta'ala bal'inaan fuula duratti haasofnaan isin jaan yoo nufi qalatee jiraadhee nama falchaa hanga fiidiyoo biraa wal agarutti nagaan naturaa fiidiyoo kana sheer godhaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu rabbiin ijoollee teenya maneedhaa irraa baasuun jaa